waan qabdu isaaf intaleen gala deemu sana obboleessii waliin qabeeti hidhaa kaa'ee guyyaa guutuu mana keessa jira. Aanaan mana keessaa hidhee jiraaf rabbiin hidhee isa kaa'e. Harka kiyya kanaa dhaqee dharraa ani dhaa jiraachuu kee kuman qabu faayatanii wallaahi billahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota keenya qaalii fi gaarii fayyaa keessanii baga jiraattan isin jecha alhamdulillah garanni kan rabbii guddaa. Har'a gaafa taayoo biratti argamaa jechuudha. Mana ishee keessa jirti asumatti namti dhufee mana salaamata gaafa dhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fayyadamtoota keenya. Egaa galatoomii gochaa isaanii yoo dhufuu kaateefis baga nu laaltan siinjaa. Namni kanuma keessa nama rifatu fi kan nama rifannes bara galatoomii hedduu tokkoon si galatoomfadha. Uumaa rakkoo tokko kan jirtu fayyadamu kuni galatan barbaachisu akka nama tokkootti dirqama narra jiru tokkoonis baachuun qaba waan jaamu deengaddalee dhufeetiin silaalee kutee waa hundaa waan gartee keessi jirtullee silaaleetiin kutee haa ta'u immoo guyyaa san sheekni ammarra mana deebi'aa waan jaamu takka na jise. Waan takkaan siinjaa waa sheekaan irraa dhiisiiti. Egaa dhuguma sana iyyoo deebine anarraan tana wanni daawwattoota kiyya isinirraa turre fi isinirraa ol ba'uu dadhabeefis akka inni nu godhee kutes walumaan qubuma qabdanii numa agartanii hidhee mana keessa hidhaan akaaya kutee egaa hangaan inni nutti shorroqu mana kana keessa shorroqeetiin heera torbaanii shorroqee hidhaa sanii waliini akkasii rabbi obboleettiiti torbaanii rawwaati kudha torbaanii rawwaati kamisa rawwaati rabbi obboleettiiti yoo ta'e aanaa hidhaa san jirtu. Jellet ya tana waa godhachuu hin beeknu miti wanti waa godhuu hin beeknu. Yoo namni kan mannaasu nama qabaate jechaas dhugaa san yoo namni tokko eega walitti dhufee jaarsaa jaarti jee rakkoo tana walirratti uumuun tun barbaachisaadhaan akka hiyya barbaachisaa miti. Dhugaanis osoo hinaaffallee hin ta'in sheeka isa kana jee sheeka nama olaanu jira hedduu deemee ala bulu jira dhanuu jala dalaguutti hin jiru. Achi as deebi'ee gaawaan inni jetti yaan arge gaawaan isaan kun shirshir waliin jaanii miti yoo sanii fi kaata waan isaan jidduu jiru hin beeku. Sanirrattiin isallee dhee namni aadaa waan fedhe dalaga. Saniin dhugaa sii godhatee hidhaa shanshalataan walirra na buusee qulfii fudhatee kutee jechuudha. Torbaaniin mana kana keessa shorroqee obboleettiin jeetu torbaaniin rawwaatu. Akkasitti dhuftee hidhaa sanarraa hiite ijoollee tiyya beelamte. As deebi'ee wayiin akka mala mana keessatti godhee dhufee dhiiroo baafatamu hin baafanne jee beeladha. Taagaa kana jirfatti. Faayatanya wanni hundunaaf galtee akka nama tokkootti jechuudha gaafa sanillee namni rakkoo tan hunda akkana isarra raawwatu godhes gartee miti gaafuma gartee inni deemee ala bakka hunda akkasitti olii gad deemee maal jee. Ani amma dachaas keenya namaas koomachuu dhiise. Nama akkana na godhu jira namaatu olii gad ofu jira namaas dhiiseetiin jira maalitti namni bultii fi hin beekne namni dantaa fi hin beekne namummaa hin qabu ni beekta. Dhuga wallaahi namummaa hin qabu akkasii obboleettiin tiyyata torbaa raawwatu hidhaa san qulfii san cabsite miila kiyya cinaa dhoosaa narraa murtanii narraa cabsan jechuudha. Iimeela kiyya yuutuuba kiyyaa kasaatii waliin fudhate buduun tilifoona kana harkatti hin dhiisin akkaan nama fayyaamee hidhaa san firaanii akkasii qote jechuudha. Hidhuma sanii wajjin jirtii jee waanta dalagaa jiraa miinni dalaguutti hin jiru caljeetiin ilmaan keessa taa'achuu jiru. Dhuga gaanis akka intala sanii akka dhalaa kashilappee sanii akka dhalaa sharmuuta sanitti waan diddibatan san diddibadhee akkana jejjee nama ta'uu san numaan beekaanis. Waan narraan jiranii jaarsa namarraa fudhatanii illee hin qaban jechuudha. Narra bareeddee waan kana narra dalaguu isiitis waan jee yaaduwan. Maali yoo narraan tan gaddee akkana sagalee dhaqee akkana biyyaa san jee anis namu. Siyaafa yoo dhugaadha. Laakiin an jechi kanatti narra raawwatamu jiru kun shaawni narra raawwachuu jiru awwaan biraatiin yuutuuba kiyya narraa fuudhee telefoona tokko harna harkatti hin dhiisin ilmaan kun ilmaan kiyya kan jee kan hunda narra raawwatee an harkaa isaatiin hin barbaadu harkaa isiitis hin barbaadu yuutuuba kiyya qofaan barbaadu. Ay gaafa yoo mala geeffadhu siifin maana waan takka jechuudha akka daawwachuu keenya isinillee jechuudha waan kana narra quba qabdan malee waan takka naaga quba qabda jee yaadu anammoo qaamaan itti aadaa addu malee sheekni jechuudha faayoo akka malee godhe jechuudha waan gartee namni ilmi namaa namarratti hin hojjenne irra dalagee jechuudha. Fakkeenyaaf isiin maali yoo jettanii takka faarratti wanni inni godhe ni hidhee bilbila irraa fuudhee haya. Bilbila gartee irraa fuudhu bira kutee jechuudha isiin tun maal nyaatti maal luutu hin jenne isaan kun isiin tun ilmaan sii keessa taa'u jirti ilmaan kun maal nyaata maal dhugan hin jenne akkanuma keetuma behee kutee isii tana jechuudha sagalee isii ukkaamsee akka isiin gabbaatee rakkoo isii namatti himanne akka qaanii isaanii. Daawwattoota qiyyaaniin beeksisa iddoo
tilfoona akkanatti harkina hidhaadhaan akka iddoo qabeetu gadiin dhiisa akkaataan itti jiru yaani rakkoon irra na mudatte tilfoonaa fi mana narraa fuudhee yuutuuba kiyyoomta bira qabee kutuunisa bareedaadha anarraas dandeessus barujoo dandeessa yuutuuba kiyyarraa naa deebisi rakkooti yaa'untaniin ibsadhaa oromooti paaskeessi hirtuu fi tabbicha biraa hirtuun rakkoo gurbaan kun irra raawwachuu jiru hundaniin ibsadhaadhaan booda baggalatoon bagma rabbiinsi fidee waaqa kiyyaa bahuu deema. Haqni kee barfaayaan waan kana si duubattis takkaa Hussein Biyo. Awwayeen jechuudha agartee dheengadda ijoolleen xiqqoon sun akka wannaatti hiiteeti warra bulkaabaa bira teessaa bara. Isa ati jechuudha waa'ee waan hawaasni itti jiru raakumaan qabdu. Isaaf intaleen gala deemu sana obboleessii waliin qabeeti hidhaa kaa'ee guyyaa guutuu mana keessa jira. Kaanaan mana keessaa hidhee jiraaf rabbiin hidhee isa kaa'e. Harka kiyya kanaa dhaqee dharraa ani dhaa jiraachuu kee kumaan qabu faayatanii wallaahi billahi. Si galtee awwoo ishee haqaanidha waan akkanaa akkamiin raawwatta. Ati osoo ilmaan qabdu ilmaan kee bareedaa san dhiistee akkamitti as gootu. Niin jaaladhee intaltanaan jaaladhee jee. Jaaladhee mee namni guddaan kisee guyyaa keessaa akkana jeemee abrii miti. Ani guyyaa gartee silaa itti dabartee guyyaa sidii itti sadaffaadha. Akkaan adiiqaa dhaqeetti adiiqatti harkisaa fi intaltan waliin taa'u. Awoo maala sii goota. Itti san nuti irraa kuban kan nuti irraa. Asiin cancalataan sharra gochudha. Daalmee subhanallah. Ida guddoodha. Waan takka irraa kuban qabu. Haya akkana keessa jiraachuu namni kuni maaliif gizee gartee sagalee namni nama nawwaalu namni jechuudha hawaasa biratti gartee kabajaa qabu namni hawaasa fi keessatti gartee nagaan bobbee galuu barbaadu haadha mana isaa kabaju qaba namni gartee haa nama biratti kabajaa harkadha jiru haadha mana isaa biratti kabajaa harkachuu qaba jalqaba irratti namni kabajaa barbaannaan maatii fi jabeeffateetti hawaasa guddaa gartee hawaasa bal'aa kana biratti illee kabajaa barbaade namni hawaasa fi biratti kabajaa barbaade je maatii isaa shansharata mana keessatti illee ilmaan isaa qabuu dhiisee inni hawaasa qabnaa tajaajila. Ani kabajummaan san baraftee jirti kabajummaan akka jirti yaa obboleessa kiyyaarraan tan akka waan nama tokkotti dhimma kiyyaa sitti himadha akka obboleessatti bakka obboleessa kiyyaa si buufadha. Na dura buyyaarraan tan biyya tana keessatti dallaala bira dhiirmaa dhaabbata ammana inni na beeku narraa qayyari narraa qayyari san booda jeellee maaliif yoon hin arraan tana yuutuuba kiyya san fudhachuu baadha isarra ije. Annamaamiti numaan fudhadhaa numaan fudhadha inni hidhaan taasisu duutee jiraattee namni bari'oo waan biraa dhabee xaaqaanillee akka lubbuun jiran nama laalaa bara sanillee nu laaluu dhabee mire anamma mana naa barbaadii hojii barbaadii mana irra kanarraa na baasi mana inni na beeku irraa na baasi yuutuuba kiyya jeellati mana inni na beeku kanarraa bakka biratti galfadhee maan bakka inni hin beeynetti anis isaan irraa dalagee yuutuuba kiyya irraa fuddeeffadhaa waan biraa isaan fadhu isiin fadhu harkaa isaanii hin fadhu. La lama faatenya kun hundinuu bashita amma takka baratee gartee rabbiidhaa raasii baase anima wallahi billahi gartee miti jawaala tokko la lama jawaala tokko kanuma namni fidoona waraabu jiruun qaba hanga gartee mana kana keessa jirtu jawaala kana gartee miti ho maasii ta'e itti dubbisi. Waa harka duwwaa mana ta'ani kashaaf waan gartee miti hangaan jawaala biraa siif takkatti kanumaan gartee namaa siin dubbisi. Kanuma qabaadhaa tun jiru namaa hunda beeksisuun qiyyaa'u rakkoo tiya furmaata guddaadhaan maaliif arraan kana silaan telefoonni tokko na bira jiraate abbaa fadhan fitte jaamee akka waan kanarraan jira waan kanaan irra ga'ee kottaa rakkoota na baasaa jiran. Kan hundaa'u gartee wanni isi fide daawwattoota kiyya qaaliif gaarii arraan tana gartee guyyaa seenaa qabeessa maaliif jennaan namni gaawa waan waa walirra raawwachuu nama jirti haqa jaarsaaf jaartillee rabbumaa beeka jaanii ammoo ta haqa jaarsaaf jaartummaa san bira humnee haqni inni gartee nuti rakkoon faayoo irratti afantiin geggeessu kan nuti agarree takka faarratti maaliif jettanii arra baatii meeqaaf deema manni kun kiraa manaati arra guyyaan 24 jirra jechuudha. Nada sala abbalaitiin tiyya jiraachuu baattee as keessa sareen naqqalamte arabni dhufeetti mana kana sababuma satti mana namaan dura galu jirus ajjeefnu malee sheekaa ajjeefnu malee jaanii bakkuma namni tokko quban si qabnetti si qayyara jee mana kana qayyaradde arraa sababuma saatiin jeellee tiyyaanis lubbuu tiyyaan asii bee sheeka walii gatteenye waan kiyya qofa irraa deeffadhee isa saree hanqisee ijee nama kabaju tokko kabaja yaa daawwattoota keenya naman jaartii ilma irraa qabu tuffate hangiyoon kabajan dhugaanillee yoo hin haaphaate kun na godhe abichi dura harka laadhee dhugaadha namni balleessin hin jiru balleesse. Kana hunda kana booda irratti dalaguu furmaataan isaa ta'an harka laachuun kiyyeessa. Amma ijoollee daa'ima kana mana keessatti namni kun maal nyaataa maal dhugaa? Ani manuma kana qofa na laata. Rakkoon tamanaa farkaatanya rakkoon takka illee hin jiru. Jalaa jiraan dubbattuuti. Rakkoon takka hin jiru. Waan kana waan silaa rakkooteef haayoo halkanii guyyaa gartee miti. Halkanii guyyaa si wajjin jira ammoo wanni gartee miti ani sirraa barbaadu takka faaratti maal beektaa?
akkuma gartee duraan ilmaan kee kana keessa jabeeffattee ilmaan kee kana gartee Anaas baruu namni namuutu nama beeka. Wanni namaa gad nama godha. Wanni saree nama godha. Maal ilmaanii bara. Silaan har'a ilmaan qabaachuu baadde akkana jeetumaan anis fitti shoobbaadde isaan maru. Garuu har'a isaan maru kabajaaf irraa furu abbaan laafa akka inni beeku sanitti yoo inni hin deeme jee har'a ilmaan kee yaadna duraa baddaa. Niin beeku faayyaa ta'e kan hundaa. Sanii fi mana keessatti akkana waa hunda nurratti dalagee anta sanii hunda bira kutaa ilmaan kiyya hunda hindee dalagaa seenaddee ilmaan irratti dalagadee carraaqaddee asii. Amma dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo kan hundaa namni fidee afantiidha. An akka nama tokkotti aboo afantii waa hedduu takkaan itti meechuu aboo sheekh. Sheekummaan isaatis. Sheekha atiin kun sheekha jaaniiti obboleessa kiyya maqaan hin balleessin yoo fuudha taates fuuni kun heeraaf seera qaba obboleessa kiyya. Namni waasi godheeti kan hundaan sanaanne si gura obboleessa kiyya waan akkanaa dhiisi deemi ilmaan kee keessa galiin jennu. Ilmaan sanaatiin maa akka beektu inni beektaa mana isaanii. Meeta sanii laaftu mallaaliyu. Ilmaan kee. Isaan maali? Isaan dhalaadhaati dhageeffatu. Maal dalagan? Mee faayoo niin fixanaa dhageeffatu. Sharmuutaan maal dalagan? Ani beeku bara walumaan akka tokko ta'anii bara. Mee naasii maa dhageeffadhu yaa faatanya. Waan kana hundaa anaatu gartee miti. Ani gadi fageenyaan jala bu'eetiin jechuudha. Waa eenyu waan kana duuba akka gartee harka qabuus takka takkatti hin beeka jechuudha faatanyaan. Si galtee namni waan kana hunda gartee duuba taa'ee hojjetu jiru nama biraati. Afantuma baa'uu gartee miti. Is nama biraatitu dhahee goolii itti dhiitee gartee miti. Akka riimootaatiiti isaan taphachuu jiran jechuudha. Eeggadda koofiyyaa irraa baasaniiti tooba irraa baasanii akka ijoollee daa'imaatti harka duubatti hidhanii guduunfanii achi bira taa'u jiran. Osoo ilmaan kun mana kana haqa ilmaan kanaati haqa hiisii tanaati. Namni osoo jaartii qabu billaa aleekum haraama. Akkana lamarra waan akkanaa dalaguu ture. Namaatu isa baase jeetiin ammaan duraas mucaa balla xiyyoo jaammoo maal jaa. Xiit godhe. Seeyifaddin. Xiyyoo. Seefni beekee. Seefi mi. Xiit godhe la siit baasee bana cheefni mana beeraan beeku jeeni. Mee har'aan tana gaa rabbi irra na dhiise du'aa rabbi na barsiise tana niin godaanaan jee haa gadi jeenii mire. Tana inni tana jira. Haatti oofatu. Itti haa buusu ani ilmaan guttifadha amma wanta akkatti na bira dhaabbatu manuma kana raana qayye. Kana mana moo wayi kumbar manni faayate nyaata miti manni bareeda kana mana wayin deeqaas bira dhaabbadhaatis kanaa miti inni waan kanaa walii godhu jira miti inni waan kanaa walii ganda keessa deemee godhu jira ani mana gartee humnateetii gartee miti xiqqaa kanaa reeffa dhaa kafuruu dandeessu dhaqeetiin mana kabiraas ilaalan kana maatuma.